Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun qophii keenya Simboo Aartii karaa foddaa TV FiB simbiraan geenyudha torbanitti yeroo tokko gaa dhimma aartii dhimma ogbarruu akkasumas dhimmoota garaa garaa irratti fuulleeffanneeti kan isiniif dhiyeessinu har'ammoo keessummaa addaa qabadhee dhiyaadheeti kanan jiru maarreen Profeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa keessummaa Simboo Aartii keenya irraati turtii gaarii akka nufaana qabaattan abdii guddaadha kan nuti qabnu Allalisaa Lamuuti ogeessi kaameraa ammoo Lammii Solomoon nafaana jira yaada ergaa waan nu biraan ga'uu feetan 74 nu qaqqabsiisuu dandeessu turtii gaarii nufaana qabaadhaan isin jedha. Hayyeen egaa Dr. Waamicha keenya kabajuudhaan as istiidiyootti argamtanii turtii akka waliin taasisnu dhimma ogbarruu Oromoo aartii Oromoo akkasumas dhimma hojiiwwan keessanii irratti akka waliin dubbannuuf eeyyamamoo taatanii as istiidiyoo dhufuudhaan waan eeyyamamoo taataniif maqaa daawwattoota FiBtiin hedduu isin galateeffadha. Sinileen galatoomaan jedha hojjettoonni FiB yeroo kanatti dhuguma kaka'umsa mataa keessaniitiin nu yaadattanii ammoo waan ogumaa nu gaafachuutiif waan hojjetaa jiru kanam tokkottis jechuudha. Kanaaf galata guddaan isinii qaba galatooma. Hayyeen egaa yeroo baay'ee maqaan gaafa ka'u asuma irraa jalqaba biyya kana keessatti Asaffaan jira isin immoo Asafaadha. Mee maqaan kun jalqabuma irraa kaasee jijjiiramaa dhufe moo isin mormii guddaa akka turtan quban qaba maqaan koo Asafaadha malee Asaffaa miti jecha akka turtantu dhaga'ama hagam dhugaadha taateen sun akkam turani? Waa'ee maqaa kun dhuguma namuu waama keessa darbuu qaba. Akka agartee maqaanii akka aadaa keenyaatti akkatti mogga'uu qaba. Hammachiisa keessanii maqaatu moggaa achi deebisanii lafa hammachiisaatti maqaa lama kan baasanii maqaa lama keessaatii gosti maatiin firri waliin taa'ee filata. Achi deebisanii immoo bataskaana geessu maqaa kiristinnaa kaasanii immoo maqaa kiristinnatu moggaa jechuudha. Achi deebi'ee immoo umurii isaa agartee dhaawataan maqaaleen mogga'antu jiranii akka masoo jechuudha. Maqaa aadaa maqaa masoo maal ilmoo yeroo godhatu immoo maqaa biraa argataa jechuudha. So nam tokko maqaa 7-8 baata. Yoo ammoo abbaa fardaa ta'u immoo guuta namni jedhamu maqaan fardaasaa kana ta'a. Daadhii namni jedhamu maqaan fardaasaa kana ta'a jedhameetu wansee agartee aadaan murteetu jira. Gara maqaa battee kana fiddee jedheeni. Kana Asafaa jedhee moggaase abbaa kooti. Maaliif akka jedhee natti hin himne. Garuu amma beektaa dubbichi baay'ee qabsoodhuma ta'e jechuudha dhuguma waa'ee maqaa kun. Amma Asafaatti deebisuu qofa miti. Qubeessuumti isaa baay'ee rakkoo ture. Kitaabota koo yoo fuutanii ilaaltan 10 wayii gahan akka adda addaa gara 10tiin barreeffaman natti fakkaata. Qubeessuumti isaa mataan isaa baay'ee rakkoo ture garuu eega jennee qaamuma of barbaaduuti. Qaamuma agartee akkuma sadarkaa dammaqiinsa kee beekumsi kee muuxannoon kee maal dabalaa jabanachaa yeroo deemtu haguma sana of barbaadaa deemta haguma sana duukaa badda. Amma tokko furameera amma tasgabbaa'eera natti fakkaata amma Asafaadhuma. Waamichi isaa akkasii qubeessuun isaa garuu ammallee dhumaadha. Namoonni baay'een akkuma jijjiirama haalaa keessatti tureen kan Asaffaa jedhan jiru namoonni baay'een Asaffaa jedhamu garuu kan keessan Asafaadha malee Asaffaa kan taane gaanu kitaabarraas galatooma. Tole egaa hedduu galatoomaa har'a dhimmoota garaa garaa irratti akka kaasnu abdii guddaadha kanan qabu. Egaa isin bu'aa bahii jireenyaa haalota adda addaa keessa dabartanii dhaloonni kun waan isin irraa barbaadu argataadhuma jira. Egaa hojiin kitaabilee keessanii baay'een isaanii dhoksaa gadi fagoo humna guddaa qabu kan dhaloota ammaatti baay'ee itti ulfaatanii fi qorannoowwan hedduu gaafatanidha. Barreessaadhuma taatanii waan barnoota keessanii sana yookaas waan biraadha booddee carraa biraan haasa'uu dandeenya. Barreessaadhuma taatanii gama walaloo Oromootiin gama asoosama Oromootiin keessattuu danaan waggoota 24 ol lakkoofseeti kan inni jiru asoosamoota gaggabaaboo Oromoo isa jalqabaati. Isin dhaloonnumti kun gama kitaabaattiin waa hubachuu danda'a. Kitaaba barreessan dhaloota kana kaaf jettanii wayita hojii kanatti seentan ogbarruun Oromoo eessa ga'uu qaba jettanii
tilmaamuu eegaltaniiti yeroo sana. Egaa akkuma tu kaaftee afaan Oromootiin yeroo barreeffamii hedduun hin jirretti kan jalqabne. Qubee dirreematti jechuumatti barannee san dura garuu qubee saabaatiin ni yaalan ture. Qubee saabaatii fi wal keessa laatiiniif qubee saabaatiin ni yaalan ture jalqaba jechuun. Ka'umsa kannaa ta'an dur yeroon kolleejii jiru inni duraa faaruu kana weedduu kana bakka agartee galchaa geessan weedduu ayyaana bakka qaalluu institution bakka qaalluu siidaa bakka ateetee bakka akkasii yeroo maatii duukaadhaan wanni sirbamu wanni jedhamu qalbii makoo keessa bula ture dhaga'umaafan dhaggeeffadhame nan dhugeeffadhan ture waa sadi ilaal dhagahuu fi dhaggeeffachuu fi dhugeeffachuun addumaa adda so duukaan naqa bakka ateeteetti dhaqeen gooba fuudhuun maaliin jechuu maltammatin beektu ta'a dhaloota ammaan beeku ta'a ateeteenuu jiraanuu waan tokko ilaal so wanni sun wanni gochaaleen sun agartee performansiin sun natti tola ture. Waanuma aartii kana waanuma walaloo kanaaf waa kalaquu kana akkan yaadu na taasisa ture. Eegas immoo barumsa yoon seenu ammoo kitaabilee agartee barreessitoota waloowwan jajjaboo kan akka kunoo Matthew Arnold faa kan akka kunoo kan Shoenkaa faa African writers kan akka kunoo barreessitoota kan Jameekaa bebbeekamoo kana dubbisuu jala deemuu jalqabee jechuudha. Qabiyyeen isaanii addumaa adda haa ta'u malee waloowwan Afrikaa jaatamoota keessa waa'ee decolonizationiiti waa'ee sirna koloneeffataa isaanii mormuu so sun keessa koo bulaa dhufe so jabaachaa mana barumsaatti deebi'aa hammuma san immoo dubbisaa obbaraa yoo an deemu gaaffileen agartee booddeetti cichine kun nu dura dhaabbachaa dhufe chaalenjii bira rakkoo uummataatiif furmaata barbaaduu dandeettii keenyaan agartee gama barreessuutiin waa akkamittiin yoo barraa'e maal yoo jenne qabiyyee waan barreeffama keenya maal ta'uu qaba akkaataan yookaan istaayiliin isaa akkam ta'uu qaba kana keessa gaaffilee kanaaf furmaata barbaaduu deebii barbaaduu keessan waa'ee kunoo Anaaniyaa keessatti seensa isaa yoo ilaalte waloo afoola walaloo jedha. Seensi sun 92 Jimma yeroo hin jiru biiroo naadaaf beeksisaa jedhama yeroo sana dhiyeesse waltajjii irratti. Finfinneetti nu waamaniin asittis dhiyeesse. Jabaate artiikilii researcher waan ta'ee jechuudha. Santuu seensa kitaabichaati. Santuu akkaataa agartee walaloowwan achi keessatti barreeffaman yoo akkasittiin barreessine wayyaa qofa osoo hin taane anuu akkasittiin hin shaakala eksperimentiin godha jedheetan kuusaan walaloo sanii shaakala eksperimentiidha practice shaakala jechuudha. Kitaabota hagamaatti barreessitan kan of harkaa qaban lakkoofsaan hagam akka ta'an ni yaada meeqatu jiru amma qabaa? Dhuguma yaadadhu kudha wayiiti baay'ee miti. Baay'ee miti kudha wayiiti kudha sadii haa ta'u kudha lama haa ta'u yaadadhu irra deebi'anii kan maxxanfaman illee ni jiranii fakkeenyaaf Anaaniyaa jalqaba 1998 akka faranjiitti maxxanfame eegas immoo 2006 yeroon yuunivarsiitii Finfinnee barsiisutuun ala hin bahin maxxanfame jechuudha. Theorizing the present illeen akkasuma. Hojii kan jaarsoo waaqoo irratti kabooda kaafnu qeeqa saniitiin illee qo'annoo maastersii koo jechuudha. Theorizing the present beyond adversities jedhee irra deebi'ee illee maxxansiise 2010. Theorizing the presentiin 2004 akka faranjiitti kanan dubbadhu har'a. Lakkoofsa waggaa yeroo wannoo jennu jechuudha. So isaan waliin ta'eetu 13 yookaan 14 natti fakkaata akkasi. Moggaasni kitaabota keessan keessa seeqnee waan hunda yoo kaasne yeroon illee nu geessu ulfaata waan baay'ee qorachuu waan baay'ee irratti dubbachuu dandeenya garuu moggaasoleen maqaa kitaabolee keessanii Anaaniyaa, Daanaa, Atiloon akkasumas immoo Edenas wantoota baay'eedha kan achi jira jirratu. Moggaasni maqaa kitaabolee keessanii kun wayita ilaalamu maal fakkaata akkamiin moggaastu kitaabota maqaa kana? Wanni kun daddabalee ka'a
akkuma sila siin jedhe waama gabaabduu jechuun barbaada ammallee. Maqaa ayyaanatu baasa. Maqaa moggaasa ayyaanatu baasa. Abbaa dhalfate qofatu baasa miti jechuudha. Akkuma sila siin jedheedha. Ilmoo godhatee hamachiisa geeffateetu ayyaantuun maqaa baafti. So hojiin kalaqaalleen akkasuma. Moggaasa gartee kana ta'innaa sana ta'innaa jettee lafa nattee achi keessaa yeroo tokkotu ta'a. Tokkotu maqaa ta'a. Anaaniyaa tun hin jedhin waa biraa waa 2 3 4 jedheeran ta'a. Anaaniyaan jecha tishooti. Anaaniyaa isa kan kitaaba qulqulluurra jiru sanaa miti. Anaaniidhaa fi yaadha. So walalootu jira. Anamma mata duree moggaasa kitaaba koo kuusaa walaloo Anaaniyaa jedhu san duraa walaloo Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda ka'aayyoo addee moo adaadaa addooyee moo aaddaa maaliin si waamulaa Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda aayyoo kan jedhutu jira. Mataa koo keessatti tureera yeroo durree goda yeroo turre fa'aa kanan barreesse Anaaniyaaf edda sadenas har'a waggaa 30 wayi ta'a jechuudha. Sadarkaan hiika walaloota kanaa jabinni isaa maal isaa haa fagaatu wannoo jedhu malee yeroo dargaggummaati jechuudha. So moggaasa maqichaa dura walaloo kanatu natti dhufe nakee abbule. Anaaniyaa kaayyoo. Okay? Anaaniyaa kaayyoo. Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda kaayyoo addooyee moo aaddaa addee moo adaadaa maaliin si waamul. I like it. Akkas jedha sammuu kee yeroo dheeraa. Waan sana gara kitaabaatti gaafa dhufu immoo sun mata duree isaa ta'uu mata duree ta'e. So the title poem walaloon agartee mata duree kitaabaa ta'ee as bahe kun walaloota jiran keessaa dhuguma Anaaniyaa keessatti walaloon elevated ol ka'a nan leellisa nan jaalladha. Walaloo gaafa jedhaman kitaaba sanatu nama dura dhufa. Mi kanarratti gaaffii yeroo baay'ee kaka'uuf namoota baay'ee irratti hojjennu. Walaloon kitaaba ta'uuf walaloon kitaaba hin taane kana garaagarummaan isaa kana gidduu jiru mee kanarratti doktar. Walaloo kitaaba ta'uu fi walaloo kitaaba hin taane naan jette ilaa egaa anamma fala miti amman kanan himu fala jechuun magic formulaa wayii miti kanan dubbachuuf jedhu. Muuxannoo irraayi wannani asumaan dabarsee darbuu barbaadu jira. Yeroo inni barsiisulleen warra sadarkaa PhD ta'anii warra undergraduate illee ta'anii wannan itti himu kanuma. Namoota agartee fedhii barreessuu qabanii fi dandeettii barreessuu qabaachuu isaanii itti hin dammaqin barreessuu jalqabaniif. Innis maali? Ilaa maalan jedhaa tarii mufachuu malan ta'a. Amma yoo laalte barreessaniitu maallaqa ittiin maxxansan barbaaduuf barreessuun wal faana deemsisu. So utuu barreeffamee hin bilchaatin utuu maallaqi dhufti. Eega akkas ta'ee barraa'eera soft copyidhaan jira. Maallaqi kun agartee namni gargaarsaaf sponsor gochuuf waadaa seene kun waan biraatti utuu hin jal'isin dafaniitu wannoo godhu maxxansarra oolchu kitaabi maxxanfamtee as baati jechuudha. Amma shooqii fi amma mooqii taati jechaadha. Yeroo akkas ta'u bilchina dhaba. Tokkoon iigoon jira, ijoollummaa, dargaggummaa maaliin jira. Kitaaba kana maxxanfamee agartee abaluu bira yeroo gahu no limit bakka inni gahu daangaa hin qabu beektee. Kanaaf maqaan kee achirratti bahuun umurii kanatti sadarkaa kanatti kitaaba maxxansiisuun matuma isaanuu ergaa qaba. Waan akeekuu qaba. Kanaaf iigoon illee ni jirti jechuu achi keessa. Inni biraan ammoo egaa faayidaa agartee achirraa waan gurguramtu kun waan hamma tokko hojii biraallee itti fufsiisuudhaan maaliif kaka'umsi kun ni jiraata. Sun akka jirutti ta'een jedhaanan hojii ogumaarra ijoollee keenya bobba'anii jiranii fi nama waan taaneef afuuffee qabna. Fincaan qabachuu dandeenya. Fincaan illee. Fincaan nama qabeef hin fincaan.
Fincaanu mallee bakka laallatan. Ni obsan bakkaan ga'an. Akkasiimi. Hojiin kalaqaa kunis akkana yoo obsan yoo agartee bulfatan turfatan ni wayyaa. Akka nammasiin jedhee amma shooqiif akka amma mooqii kan taane raacitii qabaachuu qaba tokkoon aadaa san beekuu qabna. Aadaa ogumaa Oromoo kan hin barraa'in sana sirriitti beekuu qabna. Deebinee sana qorachuu qabna. Itti deebi'uu qabna. Return to the source. Achi deebi'uu of barbaadu keessatti of ilaaluu qabna. Kanarratti amma waan asoosamaa waan of baruu irratti fuulduratti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Amma walaloo anaaniyaa irratti kan kana kaasee walaloo barreessu walaloo dhumti Oromoo kun jalqabuma maddumti isaa kun minyaa'inumti walaloo Oromoo kun ka'umsi isaa maali dhaloonni immoo akkamitti hubachuu qaba walaloo wayita barreessinuuf wayita dubbisnuuf wayita fudhannu immoo maal gochuu qabna walaloo irratti hubannoo xiqqoon. Gaaffii gaariidha laal amma isuma amma dubbachaa turre kanatu akkasuma jechuudha. Amma barreessitoota addunyaa irratti bebbeekaman yoo laalle dudduubi isaanii wanni isaan ittiin agartee midhaan haaraa sana kan isaan ittiin bukeessan raacitii aadaati, raacitii afoolaati, raacitii durduriiti, raacitii safuuti, duudhaa sabichaati. Hedduu isaanii maqaa dha'uun hin danda'ama jechuudha. Hojii Shakespeare yoo fudhattee ilaalte hojiileen agartee dawii isaa Merchant of Venus fakkeenyaaf Veenusun naggaadee jedhanii kan Amaariffatti hiikan waa'ee jiwushii agartee waa'ee ofittummaa maallaqa jaallachuu maal maalii kanaan ol qabateeti wannoodha. So aadaa dhufaa darbaa keessa waa'ee agartee jiwush waan himamaa turetu jira. Isa santu ka'umsa taheef. Oteelloos yoo fudhatte waan aadaa waan saniif raacitii ta'etu jira. Hojiilee kan Sophocles fa'aa immoo yoo fudhatte kan warra Giriik immoo kan hojiilee agartee kan Hoomer fa'aa kun irra guddaan isaa barreeffama oguma addunyaatiif hedduun isaanii bu'uura akka ta'anitti jechuudha. Kanaaf san kan bu'uureffatan san raacitii kan godhatan hojiileen oguma barreeffamaa keessuma ni mi'aawu miciraan qabu ergaan isaanii gaffagoodha falaasamaan muudaman falaasami isaanii miidhagina jechaan jira miti miidhagina esteetik hojiilee sanii sanirraa waan kahuuf daran fagoodha. Altuma takkatti hin dhudhaatu akka dhaabbattee yaaddu si taasisa jechuudha. Kanaaf amma hojii anaaniyaa fa'aa kana nagaafatta yoo ta'e hojiileen koo kan isaan nama biratti yoo fudhatama qabaatan kan qabaataniif jedhee kana yaadu yeroo mana anaaniyaa jalqabee fuulduratti arreeduuf dudduubatti aggaammachuun hin jedhe akka agartee dhaaduutti akka mootootti kanaan hin ka'e fuulduratti arreeduudhaaf dudduubatti aggaammanna qorophisaa miti namni asumaa ka'e asitti nu taalu. Dhaabbatteetu humna godhatta. Fageenya boowwaa sanaa, fageenya isaa, bal'ina isaa ilaalta. So humna booddeetti aggaammatteetu utaalta. Utaalchooyyuu akkasi. Darbannaan illeen akkasi. Darbannaa eeboo yeroo darbattu jinfuu wannoo qarasaa qofa miti kan waraanu. Eeboo taasisu qarasaati. Qarri immoo qarqara qaba. Jinfuu isaati. Gidduun immoo handaara qaba. Somaa isaati. So eeboo kan taasisu jinfuudha. Somaadha. Qara. Isa kana boodatti aggaammatte yeroo darbattu iyyuu hamma boodatti aggaammattu kana irreensi jabaata. Darbatta. Kanaaf nan dheeresse yoon ta'e hin beeku edas edanas anaaniyaa danaa Finfinnee Iliyaada kunoo ijoollee nama shammoomee akkas qindeessee utuun yeroon USA jiru kan barreessine akkasittiinitu barreessuu yaalle. It's an experiment. Shaakala. Reefuu jalqabna waan ta'eef wanni jalqaba bade hunuma bade. Kanaafuu jalqaba tolee jennaan aadaa cuubbannee sirriitti sarraajitii godhannee kaanee jennaani fagoo geenya waan jedhudha hoodhi. Isaaniif namoonni walaloo hojjetan keessattuu amma mana rukutuu jennaan itti amma manuma rukutuu qofaaf kan walaloon bahu jira yeroo ammaa kana.
walaloo mana rukuteef mana rukunne jedhamu kun saayinsii walalootiin yookaan immoo achi dhufuma walalootii wayita ibsinu dhaloota kanaaf bifa kamiinuu akka hubatan taasisna. Laaga amma barreessuu walaloodha taanaan dhugumaa walaloon rakkisaadha. Jechuun kennaa addaa qofa barbaada jechuu kiyyaa miti fedhii qabaattee jennaan waan san jala deemuutu irra jira jechuudha. So tooftaalee malleen agartee waloon tokko ittiin barreessu yookaan immoo waloo amma yeroo isin jedhu ani isa barreeffamaa qofa miti kanaafan ogwalaloon jedha. Ogwalaloon kaa'aaf walaloo ka afaanii absaalli baasu yookaan shaayii jedhu yookaan immoo afoolee jedhu gara biraatti. Afooleen sirba tolti malee sirnan toltuu jedhu miti amma. Afooleen kanuma walaloo kana baasu jechuudha. So Oromoon walaloo qaba. Waloo qaba. Isa barreessuun kanaaf isa kan walaloo barreeffamaatiin waloon jedhe anaaniyaa keessatti jalqaba waggaa 20 wayi dur har'a waloo gaxaamiisa jedhuuf waloo jennaa jechuudha. So inni absaalli yookaan shaayiin yookaan afooleen hammuma itti rakkatu hammuma itti muddamu jechoota filachuu jecha akkamii jecha mana rukutu qofa miti jecha hiika daran qabu jecha hiika agartee gaffagoo qabu jecha falaasama ilaalcha Oromoo calaqqisuu danda'u. Okay? Calaqqisuu qofa immoo miti ammoo maqsuu danda'u hiika dabsuu dhoksuu danda'u utti rakkataa bar. Fakkeenyaaf amma ka salaalee yoo fudhatte salaaleen dhiibamaa ture. So waan san akka dhalooti alala guuruu yoo dabarsu ergaa ol kaa'u dhageessaa yaa gammadaa dhageessaa yaa nagahoo gammadaa isa layyeen ittiin qotu hiyyeessa kee camadee akka sa'aa jedha. Irransii deebi'u dhageessaa yaa nagahoo gammadaa isa layyeen ittiin qotu hiyyeessa kee camadee akka sa'aa jedha. Maal jechuu barbaadaniiti kanarratti? Layyeen dajjaash layyeedha. Warra kunoo warra jaarsoo jirantu yeroo agartee lafarraa buqqa'an yeroo agartee gabbaarii ta'anii lafa isaanii irratti qe'ee isaanii irratti salphatan lafa agartee bataskaanaaf jecha maaliif jecha yeroo irraa fuudhan nami nagahoo gammadaa jedhan kan abbaa malkaa haa ta'u abbaa quunnaa haa ta'u garuu chief agartee dura bu'aa isaanii hoogganaa isaanii nama achitti dhaga'amu kan hormi sodaatu. Yeroo inni jiru lubbuun kan agartee baala irra buusantu har'a hin jiru kaatee utuu agartee akka itti jirru jechuudha. Akka hiyyeessi kee rakkataa jiru, akka namni kee rakkataa jiru, akka Oromoon ta'aa jirtu utuu kaatee dhidhiitattee kaatee awwaala diiddee kaatee argite jechuudha. So amma kun dhageessaa yaa naga'oo gammadaa isa layyeen ittiin qotu hiyyeessa kee camadee akka sa'aan mana hin rukutu. Mana hin rukutu. Kan walaloo isa taasisu caalaatti maal? Akkaataa filannoo jechoota sanii fi ammoo ergaa inni dabarsu. Amma inni kun akeekuudha. Alluuzhiniidha. Nama layyeen maal akka ta'e beekutu. Waan sana hubachuu. Seenaa maayikiroo histirii, seenaa gooree naannoo sanii keessa nama beekutu hubata. Nagahoo gammadaa eenyu ture? Dajjaash layyeen eenyu ture? Eenyuuf immoo agartee dubbatamee nama hubachuu danda'u barbaada. Kun amma walaloo barreeffamaa miti. Garuu ergaan isaa gaffagoo akkati yaaddu si taasisa jechuudha. So namoonni agartee yoo akkasittiin barreessuu fedhan walaloo goggojjuu utuu hin taane kan miciraan hin qabne akkasuma mana rukutuuf walaloodha jedhanii gabbaasuu osoo hin taane jecha filatamaadhaan istaayilii ammumaatti yaaduun dirqama ta'a jechuudha. Akkaataa istaayilii jecha filatamaa. Sun immoo kan dhufu anamma anaaniyaa yoo ilaalte edda yoo ilaalte ritual words jechi kun awkward waan ta'an agartee waan har'a hin dubbatamne active vocabulary kan ta'anii miti. Amma warajoo jedha. Kitmaa jedha. Jechoota agartee hin qabne hin danda'amne akkasiiti achi keessa kan jiran afaanuma Oromooti immoodha. Tokko lammata immoo hamma danda'ametti looga afaan Oromoo jiranii hamma danda'ametti san gahuu saniin barreessuu saniin fayyadamuun yaale. Utuu akkasis ta'e hammuma sana jamaan keenya illeen
bal'achaa fedhii illee nama keessatti immoo sana waan ta'e. Furmaata gara boodaan dhaloonni maal gochuu qaba kan jedhu gama soosamaaf walalootiin itti dhufna. Egaa gama hojii keessanitti isin deebisaa. Yeroo egaa waan baay'ee kaasuun illee ni dandeenya garuu barnoota keessan keessatti MA keessan wayita hojjettanii seenaa namaa irratti fuulleffachuudhaan kan isin hojjettantu jira peeperii qorannoo keessan jechuudha. Jaarsoo Waaqoo maal ture haalli qorannoo keessanii sanaa yeroo sanaa maali? Aartiidhaan ol qabsiisanii hojii ogbarruu Oromootiin wal qabsiisanii hojii barnoota ofiitiin milkaa'uudhaaf hojjechuun kun immoo maali? Jaarsoo Waaqoo akkamitti yaadattu ka'umsi hojii keessanii sun maal ture sanarraa kaan? Galatoom lalisaa gaaffii gaariidha. Ani Jaarsoo Waaqoo kanan bare yeroon achi godaa deebinee yuunivarsiitii gale 94 jechuudha. Ijoollee Booranarraa dhufanii wajjin walargee qabna turre. Walargee haala gartee Oromoon keessa jirtu waan dirreetti ta'aa jiru maal kana abbaa gaaddisaa filanneetu har'asitu nu eebbisaa nu mareessisaa borimmoo abaluu torbeessii tokko lagarra doormii keessatti. Yeroo sanaa wanni Jaarsoo Waaqoo kun dhufe ijoollee Booranarraa dhufanii abaluun jedhu kaaseetota isaatu dhufan. Kaaseetota isaa kana dhaggeeffanna turre. Nama 4 nama 5 taaneetu dhokannee yeroo ijoolleen hundumtuu irbaata nyaatee laayibireeriitti namni immoo ol deebinee sa'aatii tokkoof walargee qabna turre. Yeroo sana caqasna turre walaloo Jaarsoo Waaqoo. Jaarsoo Waaqoo nama baratee nama barreessuu dubbisuu beekuu miti. Garuu beekaadha, qaroodha. Inni waboodha Jaarsoo Waaqoo. Boorana keessatti naannoo Mooyaalee tuqaa achitti dhalatee yeroos 86 san keessa nama early 30s 32 nama akkas ta'uudha. So walaloo isaa kaaseeta 4 kan beekaman kaaseetota 4 kanan caqase. Very touching wannoon isaa baay'ee miira keessi qaba. Dandeessee hin cuftu biraan deemtu ammas irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu keessa falaasamni isaa akkaataan jechoota isaa egaa afaan Oromoo kaalooga Booranaayyuu haa ta'u waanuma beeku natti dubbata. Waanuma beeku natti dubbata waan siin jedhu waan falaasama agartee falaasama ilaalcha Oromoo kana baay'ee gaffagoodha. Isoomeerik waloo utuu hin baratin akkamittiin akkasitti yaada kana maddisiisuu danda'a. Namatti jettu akkasiiti qaroodha. So achumaan murteesse walaloo Jaarsoo Waaqoo irratti hojjechuun qaba. Fuulduratti qorannoo koo maastersii yeroon hojjedhu walaloo Jaarsoo Waaqoo irratti hojjedha jedhee tan murteesse. Yeroo sana Ingiliffa barsiisuudha kanan baradhe. Riisarchiin koo Ingiliffaa qorannoon koollee afoolaan akkamittiin akka asoosama gaggabaabee barsiisan iyyuu haa ta'u malee afoolaa fi afaan walitti hidheetanii kanan ittiin hojjedhe qorannoo koo yeroo sumayyuu. Argaa dhageettii uummataati immoo dhugeeffannoo mataa isaatii ture hojiin isaa sun walaloo isaa keessatti isin dhugeeffataatii turtan. Jaarsoo Waaqoo akkuma sii hime aadaa san keessatti aadaa Booranaa keessatti guddate. Dhugeeffannaan isaalleen akkuma aadaa saniiti akkuma safuu saniiti. Inni odeeffannoo Areeroo Boosaroofaa qaba. Areeroo Boosaroofaa raagaadha. Booranni hayyuu qaba, raagaa qaba, waayyuu qaba. Agartee sanaan guddate. Sanaan sansakkaanumti personaalitiin isaa sanaan masakameeti guddate. So yoo na gaafatte waa lama irratti xiyyeeffata Jaarsoo Waaqoo. Tokkoon hariiroodha. Hariiroo Booranaa fi uummata Geediyooti. Hariiroo Booranaa fi uummata Somaaleeti. Hariiroo Booranaa fi uummata Garriiti. Hariiroo Booranaa fi maaliiti. Hariiroodha. Hariiroon keessan hariiroo nagaa, hariiroo tasgabbii, hariiroo araara irratti hundaa'e akka aadaatti isin sodda boleeyyanii yoo walitti buutan marraa bisaan waliin dheechifachaa yoo nageessanii seenaa keessatti daangaa waliin kan jiraattan tiffattanii kanaaf yoo wal dhabdan marraa bisaan irratti daangaa irratti wal dhabuun wal isin dhabsiisuuti akkuma aadaatti araaramaa jedha. Tokko immediate godha araara buusa akka jaarsaatti dubbataaf jechuudha. Nageenya sinsila qabdan boora'uu hin qabdu jedha. Kalammataa the universal dhugaa agartee waan Oromoo kanaa haala Oromoon itti jirtu. Bar kun
yeroo dargiin kufee mootummaan ka wayyaanee dhufte sanaadha. So yeroo sanaa jedha amma seenaadha agartee kan inni akeeku. Seenaa keessatti akkana turte Oromoo amma ammoo waraabessi guyyaa sitti dhufe fuuldurri maalii jedha. Kana lamaan amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti asumaan kaasee darbuutiif Oromoo obboleeyyan tiyya allaattii wal nyaachisuu sin agarraa lakkifne kanum dhufu nu yaabbatan gabrummaan gannunniifne haga harreen korteellee lukaan ofirraa hin niinne haga laafaa jabaan buusee jedhum ciimnee hin ciniinnee furdulli maal jedha. Laal allaattii wal nyaachisuu isin agarraa lakkifne jedha hanga har'aa seenaa keessatti waan ture jechaadha waan jaarsoo beeku fi waan yaaddoo isatti ta'e. Hagarraa hin lakkifne jedha. Allaattii wal nyaachisuu eenyuuf eenyu abaawootii fi oppidoo jedheetu wal waraana wal hadha jechuudha. Sigalee yeroo achi keessa jira hidhataadha raasaa jira daggala jira ofii isaatii haala itti agartee uummanni taatu waan ta'aa turteef har'a taatu ilaalaa jira. Fuuldurri maal jedha yaaddoon isaa akka heegareeti jechuudha. Jedha ammoo kabiraan yaaddoo waa'ee kadhalootaati generation gap. Yoo bariituu ilmee qoree miila waraantee bulee yoo bariituu aabbee qoree miila waraantee bariituu ilmee miiliin kulkullee yoo bariituu aabbee raajjeessan bulee ilmee onneen hin bulluqne faayidaan maal jedha. Amma agartee ilmoon ilma isa ta'uu intala isa taatu ilmoon bakka abbaa bakka haadhaa hanqachuu jechuudha. Dhaloota agartee irraa dhufeen gad tahuu jiruun gaduma gad tahuu gadigaloo tahuu ishii iti isa yaaddeessa jechuudha. Fuuldurri maal jedha hegereen maal ta'uuf deemna jedha. Kana gaafata. Gaaffii gurguddoo akkasii gaafata. Gaaffiileen inni gaafatan kun falaasama gaffagoodha. Gaaffiin kiyya waa sadii jedha. Kan qaraa waan jettu jedha. Hiyyeessan galateeffatan jenna moo waan galataatu namaan taatu jedha. Gooftaan dharan dubbatu jenna moo dharti gooftaalleen dhugaa jenna jedha. Nama hammaateetu waa horate jenna moo nama waa horateetu hammaate jenna jedha. Kunoo waan agartee risoorsi karsii kana. Qabeenya keenyatu diina nutti ta'e qabeenya keenyaaf cabnaa qabeenya keenyaaf buqqaana lafa keenyarraa qabeenya keenyatu inni ilaalla malee ittiin hin jiraannu kana agartee soo jaarsoo waaqoo falaasaadha jaarsoo waaqoo waloodha jaarsoo waaqoo raagaadha illee jechuu dandeessa jechuudha wanna amma kaaseetota isaa afran jiran egaa taansee maaltu dhufaa booda kaasuu mallataa soo waan jaarsoo na gaafatteef hoodhi kanaati. Miiga kana yeroos peeparii qorannoo hojii keessanii gootaniitti kan isin ittiin eebbifamtanii kitaabaan yeroos maxxansitaniitti immoo kanuma ittiin eebbifamtan gootanii keessa. Soo walaa qabsiif nuti eegan yeroon barnoota digirii jalqabaa kaaseta isaa dhaggeeffadhe eegan san dhaggeeffachaa tureen eebbifamee yeroon hojiirra bobba'u jimmatti ramadamee deeme. So amma ijoolleen Booranaa barattoota kiyya ta'an jechuu dhufan. Warri gannaallee jiranii, warri barnoota idileerra jiranillee jiranii. So caalaatti amma kaasetota isaa kana dhaggeeffadhee isaan na bira taa'anii akka isaanii galutti naa hiika transcribe godhe jechuudha. Waraqaarra kaa'e jechuudha. So caalaatti amma yoon barumsaaf deebi'u maastersiitti risoorsii qaba jechuudha. Farkaa raw material daataa qaba jechuudha. Sanan fudhadhee dhufe 93 University Finfinnee comparative literature ogummaa dorgomsiisaa kan isaan hojjedhe jaarsoo kanaan hojjedhe. So akkuma waraqaa qorannoo koo hojjedhuun kitaaba sanalleen wal cinaa deemsise. Kan teessisii jaraaf galchee yeroo raawwadhu immoo kan kitaabaa immoo maxxansiise. 96 akka 2004 jechuudha. Theorizing the present san tahee ba'e. 2004. So warri hafan jildii sadiin kan jiran jechuudha amma akkasumas manuskriptiin isaanii maxxansaaf kan qophaa'an waggaa 22 wayitiin hojiin taa'an jechuudha. Ameerikaa fuudhee deemeen dheengadda Dr. Daniel mucaa buleessi konaa erge achitti dhiisee dhufe jildii sadanuu. Theorizing the presentin irra deebi'ee maxxanfamuuf so jildiin afran kun
amma maxxansa eegaa jira jechuudha. Waa'ee piroojeektii kitaabotaa maal booda kaabsuun keenya hin oolu asumaan hoodha. Egaa daawwattoota keenya turtiin qophii Simboo Aartii keenyarraa kana fakkaata ture. Waan baay'ee irraa barataa akkasumas immoo taateewwan aartii Oromoo hojii isaanii keessaa waan baay'ee barataa akka turtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaa bu'aa bahiin jireenya isaanii hojiiwwan aartii isaanii inni guddaan kutaa tokkoffaa keessatti isin biraan gahaa ture kana fakkaata. Kutaa tokkoffaa suma irratti gudunfina torbee ammoo kutaa lammaffaa isaa isin biraan geenya. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa. Kutaa lammaffaan hola garraa nagaatti.